Yaa Waaqayyo Abbaa kiyya, galanni guddaan siif haa ta'u. Wanni naa goote hundaaf Abbaa guddaa, ati Abbaa jaalalaati. Hiixadheen dhaqqabu bakka ati jirtu jedhiin dubbadhu fagoonarraan jirtu. Mana kiyyaa keessa lubbuu kiyyaa keessa akka jirtu hime aniin of dammaqsa. Hiixadheen dhaqqabu bakka ati jirtu jedhiin dubbadhu fagoonarraan jirtu. Mana kiyyaa keessa lubbuu kiyyaa keessa akka jirtu hime aniin of dammaqsa. Akkam jirtu daawwattoota koo, kun Hermoneel Voice irra kan isiniif darbu kan qopheessee isiniif dhiyeessu ana Warraaqaa Foggii. Keessummaan koo guyyaa har'aa pirezidaantii tokkummaa waldootii Oromoo biyya ambaa jiran akkasumas geggeessaaf luba waldaa Kiristaanaa Houston Texas jirtu luba Kamisoo Booruu dhufee toorarra jira. Hamma dhumaatti nu hordofaa. Luba Kamisoo Booruu baga nagaadhaan dhuftee guddaan si galateeffadhaa yeroo kee laattee naaf argamuu keetii fi mee lubni Kamisoon eenyudha? Daawwattoota keenyaaf futuu ofii kennuuf ibsite. Warraaqatillee baay'ee galatoomi carraan alaachuu keetii fi guyyaa har'aa kanaa si wajjin dudubbachuudhaaf yeroo alaachuu keef galatoomi. Maqaan koo luba Kamisoo Abishee Booruun jedhama. Waldaa Afaan Oromoo Houston Texas jirtu luba ta'een tajaajilaa jira. Akkuma kanammoo waldoota tokkummaa Afaan Oromoo kan addunyaa dura bu'aa yookaas geggeessaa ta'een 2017 kaasee geggeessaa jira. Lubi Kamisoon kan maqaa gabaabaatti. Tole, guddaan si galateeffadha. Mee isumarraa ka'eetanii gaaffii koo jalqabaa. Ati amma geggeessaa tokkummaa waldootii Oromoo biyyoota ambaa kana keessa jiranidha. Pirezidaantii taateetti kan itti geggeessaa jirtu. Mee gara booddeetti yoo deebisnee yaada isaa kaafne tokkummaan kun attamitti ijaaramuu danda'e waldootii kanaa fi tokkummaan attamitti ijaarame amma immoo haala attamiirra jira isa kanatu nuuf ibsite. Waldaan tokkummaa Afaan Oromoo kan addunyaa kun iddoo tokko qofa miti kan isaan jiranii. Ameerikaa keessaa jiru, Kanaadaa jiru, Yurooppin jiru. Akkuma kanammoo Awustiraaliyaallee jiru, biyya Afrikaa keessallee iddoo garaagaraa jiru. Sababiin ka'umsa waldoota tokkummaa Afaan Oromoo afaan isaaniitiin walii wajjin waaqeffachuudhaaf biyya ambaa kana keessatti namni biyya ambaa biyya hormaa gaafa dhaqu afaanni rakkisuu danda'a, aadaan rakkisuu danda'a, wanta garaagaraa chaalenjii waan jiruu fi furmaataaf kan ta'u namni walitti dhufee walii wajjin aadaa isaatiin afaan isaatiin waaqayyoon waaqeffachuudhaaf waggaa 25 fuuldura walitti dhufaniitu luboonni namni yartuun namni 5 kan hin caalle Kanaadaadhaa Ameerikaa keessaatti luboonni abboonni walitti dhufaniitu walii wajjiniin waaqayyoon waaqeffachuutti ka'anii kaayyoon isaanii sabni keenya yeroo sana karaa haala amantiitiin ta'uu siyaasaatiin ta'uu baqatee biyyaa kan ba'ee biyya kana keessatti olii gadi faca'ee kan jiru amantii isaa akka inni itti fufu utuu biyya lafaa keessatti hin deebi'in hundi amantii isaatirra dhaabbatee akka inni waaqeffatuuf garaagarummaan tokkotu hin jiraatiin afaan isaatiin walii wajjiniin waaqeffachuudhaaf tokkummaa uummatanii waldoonni kun edda yeroo sana waggaa 25 fuuldura jalqabee baay'ee bal'ate baay'ee guddate biyya kana keessatti waldoota kana keessaa kan ba'anii amma guutummaa addunyaa yookaas intarnaashinaaliitti geggeessitoota ta'anii keessa kan jiran baay'ee isaaniitu jira. Fakkeenyaaf lubi Dr. Gammachiisii pirezidaantii isaa ture. Amma waaqayyo guddisee iddoo garaagaraa irratti kan hojjetan jiru. Sanyii akka luba Dr. Gammachuu fa'aa kanaan dura kan keessa turanii waaqayyo gurguddisee iddoo gaggaarii jiru. Waldoonni akkuma kanammoo waldoonnis baay'ee bal'atee jira biyya kana keessatti iddoo garaagaraatti Kanaadaa keessatti Awustiraaliyaatti biyya Afrikaa keessatti illee naannoo Keeniyaa fa'aa iddoo gara Sudaan keessatti iddoo garaagaraatti tokkummaan jira. Wal gargaaruu walii wajjin waaqeffachuu wangeela Kiristoos immoo bal'isuudha iddoo jiranitti namoota mootummaa waaqayyootiif qopheessuu afaan kana kan dhaga'anis afaan kana kan hin dhageenyeefis wangeela mootummaa waaqayyoo biraan ga'uudhaaf kaayyoon isaa kan inni dhaabbate
baay'ee bal'atee guddatee jira iddoo garaagaraatti. Biyya kana keessatti yeroo yerootti waldaanii dhalachaa deemti. Isteeta garaagaraatti namoonni dhufu lafa isaan jiranitti immoo namni haaraan gaafa ni dhufu wangeela dhaqanii iddoo sanatti jalqabu bilbilaan waliif kadhachuu karaa garaagaraa wangeelli bal'ataa jira waan ta'eef baay'ee guddataa jira wangeelli waldaan afaan Oromoo biyya kana keessatti. Tolee guddaa galatoomi. Har'a irra caalaatti dhimma ariifachiisaa wanta ta'e irratti akka walii wajjiniin dubbannudha. Iddoo kanatti kan har'a walii wajjiniin dhiyaannee fi bifa tokkummaa waldootii kiristaanaatii fi dhimmoota isa qabatanii guyyaa biraa keessummaa kotaatee akkati naaf dhuftu abdii guddaan qaba irratti ijoo baay'ee kaasuu dandeenya. Garuu amma dhimma isa walii wajjin haasa'uudhaaf har'a si beellamee isa kanarratti haasofna. Dhimma amma haalli biyya keenya irra jiru dhimma dhukkuba kana wajjin wal qabatee dhiibbaa waldaa kiristaanaa irra ga'ee jiru. Keessumaa tajaajiltoonni haalli isaan irra jiranii waldaan kiristaanaa rakkoo guddaa keessa galtee akka isheen jirtu. Keessumaa hojjetoonni wangeelaa tajaajiltoonni maatiin isaanii akka rakkoo guddaa keessa galanii jiran namni isaan gargaaru dhibee karaa garaagaraa dubbatamaa jira. Mee isa kanarratti yaadattamii laattu? Egaa baay'ee fayyaa ta'e haalli kun argitee iddoo garaagaraatti iddoo tokko duwwaa miti biyya keenya duwwaa miti dhukkubi koronaa vaayirasiin kun erga ni gadi dhiifamee jedhee addunyaan karaa baay'ee rukutamtee jirti. Biyya hundumaa almost biyya guutummaa wal ga'eera jechuun hin danda'ama. Biyyoota gurguddaa immoo baay'ee rukutee gara biyya kan keenyaa immoo egaa haalli ittiin bira ga'anii teestii godhanii nama dhukkubi keessa jiru keessa hin jirre illee baruudhaa fi aksesiinsaa baay'ee xiqqaa ta'e illee hammi bira ga'ame amma dhukkubi sun biyya sana keessatti babal'achaa akka inni jirutti miidiyaa garaagaraa irraas dhageenya. Dhukkubi kun egaa vaayirasiin kun iddoo hundumaatti biyya inni keessa jiru keessatti karaa baay'eetu rukute. Karaa baay'ee rukutee waldaa rukuteera, ikonoomii addunyaa rukuteera, kan mootummaa rukuteera, nama dhuunfaatiin hojjetu rukuteera, hojjettoonni mootummaa rukutamaniiru. Qaamni manni inni keessa illee hin jiru. Manni inni keessa illee hin jiru. Dhukkuba sanaan hin rukutamin maleessaati haalli dhiibbaan dhukkubi kuni irraan hin gahin hin jiru. Inni kaan sodaadhaan mana keessatti biyya keenya keessatti tarii haalli itti walitti dhufeenya yookaas immoo kominikeeshinii sooshaaliinii jiru baay'ee gaarii waan ta'e malee biyyoota gurguddaa biyyattiin individualistiin baay'ate kana keessatti namoonni baay'een isaanii iyyuu ni kaan maraate baay'een immoo maatiin divorcii godhee dhukkubi kun waan inni irraan ganya jiru. Maatiirraan nama dhuunfaadhaan waldaarraan organizationii garaagaraarraan mootummaarraan impaaktii garaagaraa namarratti uumeera dhukkubi kun. Egaa waldaanis akka waldaatti baay'ee miidhamteetti. Dhaabbanni amantii hundumtuu waldaa duwwaatu hin ta'in warri masjida keessa jiranii dhaabbanni amantii baay'ee miidhamaniiru. Sababiin isaan baay'ee miidhamaniif immoo qabeenyaan jechuu kooti. Sababiin isaan baay'ee miidhamaniif dhaabbanni amantii guutummaan baay'eensaa miseensota isaarratti hundaa'a qabeenyi isaa. Galiin inni qabu miseensota irratti hundaa'a. Miseensonni hin jiran lafa iddoo waaqeffannaa hin naqan ta'ennaan dhaabbanni suni qabeenyi isaa tootaalii kufaa jira. Tootaalii kufa karaa qabeenyaa irraa jechaadha. Kanaaf waldaan kiristaanaa biyya hundumaa keessatti rukutamaa jirti. Biyya kana keessatti illee akkuma kana. Garuu garaagarummaan biyya keenyaaf addana gidduu jiru biyya kana keessatti waldaan officially registered taatee mootummaa biratti beekamtee jirti taanaan hojjetaa ta'ee beekame yoo jiraate akka hojjetaa tokkootti taaksii waan kaffaluu fi mootummaan akka hojjetaa tokkootti unemploymentii argachuu danda'a biyya kanarraati. Unemploymentii mootummaarraa argachuu danda'a. Karaa gara biraa immoo waldaanuma mataasaa iyyuu mootummaan yeroo inni itti hojjettoota isaatiif akka kaffalaniif immoo waldaan dhimmuun itti gargaaru jira. Akka organizaationiitti seeraan hojjetaadha wanta ta'eef hojjetaa biyya sana keessa jiru akkuma organizationii gara biraan dhaabbatee jiru hojjetaan waldaa keessaas waan isarraa eegamu seeraan waan godhuuf mootummaan akka hojjetaa tokkotti employment akka hojjetaatti ilaallata. Kanaaf wanti biyya kana keessa jiru hundumtuu waldaan akka organizationiitti dhaabbatti. Waldaan dubbii wangeela Kiristoos duwwaa lallabdi achi isa lallabdi waaqa irratti namoota mootummaa waaqayyoof qopheessiti. Biyya kana irratti immoo
seeraan mootummaa biyya keessa jiru wajjiniin hidhattee waan jirtuu fi seeraan waan jirtuuf akka hojjetaatti dhaabbattee waan jirtuuf jechaadha. Gara biyya keenyaa godhatte garuu seerumaan yoo dhaabbatees taaksiis kan kaffalanii waldaa si'a tokko tokko waldaan akka organizationii biyya lafaa kana keessatti waan hin ilaallee fi ilaalchi mootummaa I don't think seeraan waan duukaa jiru natti fakkaatu hamman beekutti dure mochi turre bada amma kanatti communication mootummaadhaan wajjiniin jiru hojjetaanis haa ta'uu karaa garaagaraa badaan jiru taaksiin kaffaluu retirementiiin kaffaluu waan garaagaraa waldaan hin gooti biyya keenya keessattis garuu ilaalchi waldaan mootummaan waldaadhaaf qabu attam akka inni ta'e baay'ee isaallee detail hin beeku yoon ta'e waldaan biyya keenya keessa jirtu hojjettoonni wangeelaa hojjettoonni waldaa keessa jiran hojjettoota wangeelaa duwwaatu hin ta'in akkaawuntaantiin yoo jiraate waajjirri inni qabu hundumtuu waldaa keessa kan jiraatu baay'een isaa rukutama. Sababiin isaa galiin inni argatu amantoota irratti hundaa'a. Waldaan edda cufame immoo namni dhaqee galii kennu hin jiru wanta ta'eef waldaan rakkina guddaa keessa galti. Rakkina guddaa keessa galti. Hojii ishee seeraan hojjechuu hin dandeessu. Karoora baafatte seeraan hojjechuu hin dandeessu. Wangeela lallabuu irratti impaaktii guddaatu jira. Rakkoo guddaatu jira. Kanaaf karaa qabeenyaarra biyya keenya keessatti baay'ee rukutamti. Keessumaa hojjettoonni wangeelaa maatiin isaanii kan lubootaa waldaa keessaa kan hojjetan hundumtuu maatiin isaanii rakkina guddaa keessa galu yeroo kana keessa. Rakkina guddaa keessa galu. Haalli kun baay'ee haala ulfaataadha. Egaa hundumtuu karaa isaarraa waldaanis waan gochuun isheerra jiraatu hamma danda'amutti yoo goote irraa kan hafe yeroon kun yeroo qoramsa guddaadha baay'ee jedhee yaada. Meetti daballee yaada kanarratti jirru tajaajiltoota waldaan qacartee jirtu maatiin isaanii gargaarsa dhabuurraa kan ka'e akka bakkeetti rakkachaa jiranii keessumaa Finfinnee keessa illee namooti jiranii mana kiraayii kaffaluu dadhabuurraa kan ka'e warri mana kiraayii keessa jiranii akka gadi baasanii rakkina guddaaf akka saaxilamaa jiranii dubbatamaa jira. Mee attamitti amantoonni yookiin immoo namooti gargaaruu danda'u? Bifa garaagaraatiin namooti gargaaruu danda'an bira dhaabachuu danda'u namoota sirriitti hojii waaqayyootiif waamicha waaqayyoo qaban tajaajilarra jiran kuni rakkinarra jiraniif attamitti ariifatamee qaqqabuun danda'ama jira kana. Gaaffii gaariidha kun baay'ee gaaffii gaariidha. Argitee waldaanii ofii isheetiin dhaabbachuu qabdi. Egaa kun yeroo gara biraarratti haasa'uu danda'ama. Si'a tokko argitee waan tokko duwwaa irratti focus goona. Nullee biyya kana keessatti muuxannoo garaagaraatu jira. Nullee akka geggeessitootaatti amma waldaa biyya kana keessa dhaabbatu Yuunaayitediini waggoota tokko fuulduraa yeroo rakkootiif kan ta'u yookaas natural disaster kan jedhu waan garaagaraa qopheessaa gaaga'ama uumamaa ta'u gaaga'amni garaagaraa gaafa inni waldaarra ga'u waldaan maal gochuu qabdi kan jedhu waliin mari'annee barreen gaddaa 2018 jalqabne 2019 seeraan akka waldaan UOIC'n walii wajjin mari'achaa jira geggeessitoonni jira. Waldaan kiristiyaanaa yeroo baay'ee kan nuyi focus irratti goonu mootummaa waaqayyoo isa jedhu duwwaa irratti ilaalla. Biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu rakkinni gaafa nu mudatu akkamittiin rakkoo kana keessa dabarra kan jedhu walii wajjin mari'achuun badaa hin jiru beekamaa miti. Iddoo garaagaraatti waldoonni tokko jabaatanii irratti hojjechuu danda'u jedhee yaada. Keessumaa waldoonni warri adii kuni baay'ee jabaatanii hojjetu. Yeroo rakkootti wal bira dhaabbatu. Waldaan immoo namni tokko kiristiyaanni yeroo gara biraa namni hundumtuu jireenya mataa isaatii jiraata. Guyyaa rakkootti walitti fiigan. Guyyaa rakkootti. Kiristiyaanni keessumaa obboloonni walii wajjin obboloonni kayyoomiiti guyyaa rakkoo walii wajjin dhaabbatu. Macaafa qulqulluun obboleessa gaafa xiiqeedha. Guyyaa xiiqeedha Solomoon gaafa barreessu. Solomoon gaafa barreessu guyyaa xiiqeedha. Guyyaa akka kanaatti namni guyyaa rakkinaatti keessumaa obboloonni karaa Kiristoos dhiiga Kiristoosiin kan bitamne hundumti keenya akka obbolootaatti kan jirru guyyaa rakkoo akkasitti wal bira dhaabbachuun baay'ee gaariidha. Egaa akkuma jette baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa nama boossisa namni baay'een utuu duraanii
karaan qophaa'eera ta'eeti warri amma bakkeetti gadi gatamanii mana kiraayii kaffalachuu dadhaban jedhamu kun hin jiru ture. Kanaan dura irratti yaadamee seeraan taa'amee hojjetameera ta'eeti hin jiru ture. Amma garuu already rakkoon kun uumameera. Hojjettoonni wangeelaa ta'uu waldaa keessa kan hojjetan garaagaraa waldaa keessa officially waldaan isa kana irratti gara fuulduraatti irratti yaaduun baay'ee gaariidha yaada. Amma garuu yeroo rakkoo kana keessatti amantoonni wal bira dhaabbachuun gaariidha jedheen yaada. Akkamittiin namni hundumtuu wal qixa miti warraaq. Namni hundumtuu wal qixa miti walirra caala. Walirra caala. Qoramsa kana keessatti kan ittiin bahuu dandeenyu harka wal qabuudhaan wal bira dhaabbachuun baay'ee gaariidha. Keessumaa amantoonni namoota kaleessa dheengadda wangeela isaanitti lallaban mana isaaniitiif dhaqanii kadhachaa turan mootummaa waaqayyoo isaanitti lallabaa jiran rakkina akkasii biratti mudhii hidhatanii bira dhaabbachuu danda'u baay'ee gaariidha jedhan. Mudhii hidhatanii bira dhaabbachuu danda'u. Waldaan geggeessitoota ishee bira dhaabbachuu danda'u. Waan qabduun bira dhaabbachuu danda'u. Akkaawuntii keessatti birrii eeguu duwwaatu hin ta'ini yeroo baay'ee iyyuu hin qabdu garuu waldaan biyya keenya keessa jirtu qarshii qabdu akkaawuntii keessa yoo inni jiraatetu gammachiisa. Utuu tajaajiltoonni miidhamaa jiranii akkaawuntii keessa yoo inni jiraate waa'ee tajaajiltootaatu hin ta'in waa'ee akkaawuntiin gadi bu'uuti. Yeroo baay'ee geggeessitoota waldaa biyya keenya keessa kanii baay'ee concern gochisiisu. Jireenyi mana qulqullummaa inni jiraatan living organism inni dhabsu diigamaa manni isaa jireenyi isaa diigamaa ta'u jiru akkaawuntiin waldaan jiru keessa horiin jiraatu rakkisaadha. Isa kana irratti waldaan yeroo rakkina akka kanaa irratti hojjechuun baay'ee gaariidha yaada wal bira dhaabbachuudhaaf. Amantoonnis akkuma kana duukaa dhaabbachuun baay'ee gaariidha. Karaa kana irratti wal duukaa dhaabbachuun biyya ambaa kana keessallee kan jiran obboloonni Kiristoosiin kan qaban obboloonni gooftaatti kan mana waaqayyoo keessa kan jiraatan gooftaa kan jaallatan wajjin kan jiraatanii yeroo akkasii kana wal bira dhaabbachuun baay'ee gaarii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 25 keessatti maal jedha fakkaata? Beela'een ture beela nan baafne, dheebodhees ture dheebuu nan baafne, daareen tures daara nan baafneedha. Warra gara biraadhaan immoo beela'een ture beela na baaftan, daareen tures daara na baaftanii. Dhukkubsadheen ture dhuftanii na gaafattanii. Horma ta'een ture akka nama keessanitti ofitti na qabdaniidha. Akka nama keessanitti ofitti na qabdan jedhee isin eebbifamtoonniidha. Isin warra eebbifamtoonni kun biyyi lafaa utuu hin uumamin iddoo isiniif qophaa'e mootummaa abbaa koof mootummaa abbaan keessanitti kottaa galaa jedheedha. Kottaa galaa. Isin eebbifamtoonniidha. Kottaa galaa jedhee. Kutaan kuni jireenya bara baraatiin wajjiniin nama gargaaruu maaliif walitti qabe? Jarri sun warri gargaaran akka jiran maali yaa gooftaa yoom mana keenya dhufteenaan si keessummeessine yoom dhukkubfatteenaan dhufne si gaafanneedhan. Yeroo baay'ee fokasiin namaa gooftaa tajaajilu. Gooftaan garuu akkasitti hin jedhe. Warra xixinnayyoota kana keessaa tokkoof yoo gootan anaaf gootani jedhe. Warra xixinnayyoota kana keessaa tokkoof yoo gootan anaaf gootan jedhe. Har'a waldaan yeroon kun ergaa guddaan amantootaaf jiru. Yeroon kun signaalii guddaa yerootti signaalii yookaan beeliin daawwalamaa jiru natti fakkaata amantootaaf. Amantoonni kun kan waldaa tokko duwwaatu hin ta'in iddoo hundumaa irra gadi faca'ee kan jirutti. Karaa ittiin namoota kana gargaaran jireenyi isaanii deebi'ee dhaabbatu amantoonni irratti yaaduun baay'ee gaarii. Biyya kana keessa biyya hambaa kana keessa kan jiran namni dhaga'u hundumtuu yeroo namoonni rakkatan dhaabbatee calluma jedhee ilaaluu danda'u qabu. Calluma jedhee dhaabbatee ilaaluu qabu. Nuyi amma akka Yuunaayitediitti tarii booddee na gaafattaa keen beeku yoon dubbadhee darbee fi akka Yuunaayitediitti nuyi akkuma kana xalaan karaa garaa garaa nutti dhufa. Isa kaasuufin iyyuu ture. Okay, itti fufee. Haftee waa'ee xalayichaa biyya akka xalaanis hin qaqqabe. Keessumatti waldootii biyya kana keessa jiranii biyyoota hambaa jiranitti akka xalaan qaqqabe information isaa dhaga'een jira. Mee maa inni kana wajjin wanta wal qabatudha biyyarraa xalaas hin argattan. Xalaan nuyi arganne kana wajjin wal qabata. Isaanis argitee akkuma kana akkuma koo
dubbii waaqayyoo lallabu sagalee waaqayyoo namoota geggeessitoota iddoo garaagaraa irra jiranii tarii waan kennaniif dhabanii gargaarsa isaan godhan namootaaf achi sababa dideefi nu bira dhaabbadhaa nuunis nu gargaara wajjiniin dhaabbadhaa waaqayyoon nuuf kadhadhaa jedhan isa jalqaba waaqayyoon nuuf kadhadhaa yaadi yoo jiraate sheerii nuu godhaa nuun jedhanii wanta qabdan immoo jiraate baay'ee rakkataa jiru waan watamma dubbataa turte hojjettoonni wangeelaa baay'een isaanii waan nyaatan ijoolleen isaanii dhabaniitu amma yeroon kun mana namaarra yeroo isaan itti adeemaa jiranidha. Kanaafi adaraa akka waldaatti itti yaada waaqayyoon nuuf kadhadhaa. Karaa nu gargaartan immoo jiraate nu duukaa dhaabbadhaa kan jedhu xalaan nu ga'ee ture. Kun waldaa tokko miti waldaa lama miti. Namoonni dhuunfaa hiriyoonni baay'een kaka'umsa kanaa kan qabanii karaa garaagaraa teekstii nu godhuu meeseejii nu erguu iddoo tokko duwwaatti miti kuni. Kanaafi rakkoo guddaatu jira jechaadha. Rakkoo guddaatu jira karaa sanarratti rakkoo guddaatu jira. Kanaaf nu wanti nuyi goone durumayyuu rakkoon kun gaafa ni uumame vaayirasiin kun gaafa ni ka'e rakkoon kun akka biyya keenyatti dhufu sababeenuu fi geggeessitoota waldaa guutummaa irratti zuumiidhaan walgahii qabaanneetu walii wajjiniin mari'achaa waaqayyoonis walii wajjiniin kadhachaa turre waldaan kiristiyaana baay'een nuyi kan nuti amannu kadhati waa geddaruu danda'a kan jirutti amanna. Kadhati waa geddaruu danda'a kan jirutti sababa amannuu fi waaqayyoon kadhanna baay'ee. Yaaqoob boqonnaa 5 gubbaadhaati kadhati amantiidhaan godhamu isa dhukkubsataa hin fayyisedha. Amantiidhaan godhamu. Eliyaasis namoo akka keenyaa ture kadhateetu waggaa 3 walakkaa bokkaan akka inni roobne dhoowweedha. Nuyi kadhatatti amanna. Haalli kun hundumtuu darbee waaqayyo akka inni dabarsu gara gaariitti akka inni deebisu saba keenyaaf aduun barii ganamaa akka inni ba'utti amanna. Aduun barii ganamaa akka inni ba'u amanna. Waaqayyoon hin kadhanna. Kadhannaa duwwaan mootuu hin ta'ini waan dandeenyu saba keenya bira dhaabbachuudhaaf hamma nu danda'ametti waan nu keenya danda'u gochuudhaaf yaalii goonu keessuma waldaa keessatti. Waldaa duwwaatu hin ta'in sabni keenya guutummaan rakkina guddaa keessa jira. Vaayirasii duwwaatu hin ta'in siyaasaan sabni keenya baay'ee rukutamaa jira. Siyaasaan illee baay'ee rukutamaa jira. Karaa baay'ee mooraaliin saba keenyaa kufeera. Mooraalii saba keenyaa rukutameera baay'ee. Qabeenyaan haa ta'u, amantiidhaan haa ta'u, siyaasaan haa ta'u, biyya keenya irratti, saba keenya irratti yeroodhaa yerootti wal furee inni nagadatu nagadatee akka inni hin jiraanneef irratti wal ga'a. Irratti wal ga'ee jira. Kun immoo ba'aa keenyaadha yeroo hundumaa waaqayyoon kadhanna. Wal geenye yeroo hundumaa waaqayyoon kadhanna. Biyya kana keessatti waldoonni kan keenyas miidhamanii jiru waldaan. Waldaa dhaqaan jiru almost 6 ta'e galii waldaan jiru. 6 ta'edha galii waldaan jiru waan tokko hin jiru. Waldaan coccofamaniiru warri kaan morgeejii qabu, inni kaan mana rentii godhee qaba, inni kaan liizii qaba. Chaalenjiin kun guutummaa addunyaarra jira. Guutummaa addunyaarra jira. Haa ta'u iyyuu malee walirra caala waan ta'eef biyya keenya keessa kan jiru sabni keenya immoo moor kana caalaa rukutamee jira. Maal goona gaasa jiru? Maal goona inni jedhu. Kanaaf waan nuyi goone waldootas haa ta'u, amantootas haa ta'u, saba keenya karaa ittiin bira ga'uu dandeenyu maal goonu innee waldoota nu jala jiranitti xalaa barreessineetu nummoo xalaa barreessinee gara amma nu danda'ame dizaasterii kana keessatti rakkoo kana keessatti furmaata kan ta'u bira dhaabbachuudhaaf xalaa ittiin geenye waldoorraanii waldoonni isa kanarratti mari'achaa jirra. Gana riizaaltii isaan argatin jirra jechaadha. Inni gara biraanii falaaf kan ta'u amantoonni waldaa keessa jiraatan kan isaan irratti hirmaatanii GoFundMe kan jedhu Facebook irratti social media garaagaraa irratti gadi dhiifnee jirra. Oromiyaa Recovery Fund kan jedhu. Oromiyaa Recovery Fund kan jedhu UOIC'n Facebook irratti maxxansee jira. Namoonni kana dhaga'an hundumtuu UOIC waldoonni tokkummaa afaan Oromoo addunyaa akka isaallee kaa'anii dhimma kana irratti nutu irratti hojjetaa jira. Kan akka beekan jechumaan asumaan himuu barbaada. Kanaaf waldootiin iddoo hundumaa amanaan hundumtuu haa ta'u bakkee kan jiran haa ta'u saba keenya gargaaruu kan barbaadu saba isaan gargaara saba miidhameen gargaara kan jedhu GoFundMe kana irratti Oromiyaa Recovery Fund kan jedhu kana irratti donate gochuu danda'a karaa garaagaraa jira. Yoo barbaade achirraan nu quunnamuu barbaannaan nu quunnamuu danda'u qaxxitaa akkaawuntii keenyatti nuuf erguu yoo barbaadanii yaanni isaa kan inni ooluuf gaaga'ama kana keessatti saba keenya bira ga'uu danda'utu nurra jiraadha kaayyoon keenya.
gaaga'ama kana keessatti saba keenya gargaaru maaliifi itti gaafatamummaa wangeelaatu nurra jira. Gooftaatu jedhe beela'een ture beela nan baafne. Eenyuuf yoo jedhan warra xixinnayyoo kana keessaa tokkoof kan godhu anaaf godha Yesuus. Anaaf godha. Har'a cal jechuu hin dandeenyu. Sabni keenya utuu inni miidhamu utuu sabni keenya keessumaa kan irraa dhalanne sabni keenya utuu inni miidhama keessa jiru karaa barbaade yoo ta'u siyaasaan haa ta'u rakkina gaaga'ama amma kanaatiin haa ta'u yeroo sabni keenya miidhamu cal jennee teenya dhaggeeffachuun cubbuudha. Akka ittiin fudhadhan cal jennee teenya dhaggeeffachuun cubbuu guddaadha. Kanaaf waan qabnuun bira dhaabbachuudha. Waan qabnuun bira dhaabbachuudha. Yerootti namni ollaa isaatii biddeena lama kan qabu gargar fudhatee ollaa isaaf kenne isaa gabuu buluuf kenne nyaatee bulu. Utuu biyya sana keessa jiraanne nuunis kanuma nu qaqqaba. Kanuma nu qaqqaba. Kanaaf namoonni biyya Kanaadaa keessa kan jiru, Ameerikaa, Yuroop keessa kan jiran, Awustiraaliyaa keessa kan jiran, biyya iddoo garaagaraa keessa kan jiranii kana beekuun baay'ee gaarii. Sabni keenya yeroon kun yeroo baay'ee sabni keenya qoramsa guddaa keessa jiru. Karaa baay'ee qoramsa keessa jira. Wal bira dhaabbachuudhaaf harka wal qabuun yeroonsaa amma. Kanaafi waldoota keessa kan jiran geggeessitoonni waldaa karaa kana irratti respoond godhe saba keenya bira akka isaan dhaabbatan warri immoo karaa waldaa irratti hin ta'in immoo bakkees kan jiran miseensa waldaa ta'anii waldaa keessa kan jiran dooneet gochuu kan barbaadan Oromiyaa Recovery Fund kan jedhu yookaas immoo GoFundMe kana irratti Facebook irratti gadi dhiifneerra wanta ta'eef hundumtuu dhuunfaadhaan irratti hirmaachuu danda'a karaa salphaa irratti hirmaachuu danda'an jedha saba keenya bira dhaabbachuudhaaf wanti nuyi qopheeffannee jirru kanuma dhuunfaadhaanis inni kaan naannoo isaatti saba isaa bira dhaabbachuudhaaf karaa garaagaraa duulli garaagaraa geggeeffamaa jira. Akkuma siin jedhe warri biyya kana keessa jiranis chaalenjii garaagaraa keessa jiru. Baay'een isaanii wajjin hojjetan hojiirra hin jiru namni mana isaa jira. Haa ta'u iyyuu malee quuqamni saba isaatii waan qabuufi boo'icha guddaa keessa jira namni baay'ee waaqayyoon kadhataa jira. Yaadaanis walitti deddeebi'es waliin mari'achaa jira. Waaqayyo immoo iyya saba isaatii hin dhaga'a inni amananna. Tole guddaa galatoomi. Mee itti fufee waan gaaffiin irratti dabalee si gaafachuu barbaadu. Egaa luba waan taateefanii kana kaase maleessa kan rakkina keessa jiru sabni keenya qaama bifa garaagaraatiin iddoo garaagaraa jiru. Garuu ergaa ati dabarsitu mee asirratti bifa akkamiitiin itu amma waldaan kurnoo argachuu dandeessi? Hojjetoonni attamitti gargaaramuu danda'u? Waldaan attamitti kurnoo warra hojiirra jiranii attamittitu kurnoo isaanii waldaatti kennuu danda'u? Attamitti amantoota keenya jajjabeessuu dandeenya karaa kana? Baay'ee gaaffii gaariidha kuni. Gaaffii gaariidha. Gaaffii baay'ee cimaadhas deebisuudhaafis jedha. Sababiin cimaadha jedhuuf hin qaba. Sababiin cimaadha jedhuuf hin qaba. Kurnoo isaanii amantoonni akkamittiin namni amane tokko akkamittiin itu gochuu danda'a? Kurnoo isaa kaffaluu danda'a? Kurnoo duwwaatu hin ta'in waan waaqayyo irraa barbaadu akkamitti gochuu danda'a? Akkamitti gochuu danda'a jedhu. Sababiin isaa amma haala ammaa kana keessatti kanan dubbadhu wanta ta'eef gabaabseen dubbachuu barbaada. Haala ammaa kana keessatti akkamittiin gochuu danda'a? Haalli amma jiru kuni sila akkuma kaase yeroo qoramsaa guddaadha. Yeroo qoramsaa guddaadha. Yeroo qoramsaa kana keessatti immoo namni mana isaatti deebi'eetu waan kan koo jedhu hin tikfata. Waan kan koo jedhu hin tikfata. Yookaas ownership abbummaa kan koo kan jedhu tokko hin tikfata. Waldaan nuyi keessatti waaqeffachaa jirru amantoonni kan keenya jedhanii owner godhanii kan koo jedhanii taanaan waldaa isaanii bira karaa ittiin dhowwanii maatii keerraa namni si dhowwuu danda'u jira amma dhukkuba kanaaf. Akkaan jiru. Itti deemee dhufee manuma isaatti gala namni. Itti deemee dhufee mana isaatti gala. Social distanceedhaan illee ta'a malee hin hafu. Akka kanatti yaaduu danda'uun gaariidha yaada. Waldaan kan kooti. Waaqayyo biyya lafaa kanarra gaafa nu kaa'ee nuun bakka buutuu isaa godheetu nu kaa'e. Kan Kiristoos nuti.
Waldaan immoo bifa isaa institutionii lafarra jiraatu living organismii taate waldaan immoo lafarra jirti. Keessa jiraanna. Keessatti waaqeffanna. Dubbii hafuuraa keessaa dhageenya. Mana keenya, iddoo aarsaa keenya. Lafa Waaqayyo nu dhaabe jechaadha. Lafatti Waaqayyo wajjin dudubbannu. Iddootti Waaqayyo wajjin wal arginu. Mana qulqullummaa Waaqayyo, mana sagadaa Waaqayyo. Minire akkas jennee ta'e ownership nutti dhagaame dadda ta'e guyyaa rakkina isheetitti bira dhaabbachuudhaaf karaa barbaaddata abbaadhumatu. Kastan fudhadhan. Abbaa karaa barbaaddata. Kana gaafan jedhu waldaan leadership keetu waldaanii namoonni waldaa sana geggeessan karaa ittiin amantoonni isaan kurnoo isaanii kaffalatanii haala mijeessuu fi danda'uudha. Haala mijeessuu fi danda'u. Biyya kana fudhattee ilaaltee online banking jira. Amma waldoonni tokko tokko waldoonni baay'ee waldaa isaanii jaallatanii galiin isaanii isa duraarra dabaleedha. Isa duraarra dabaleedha. Baay'ee waldaa isaanii yeroo akkasiiti amantoota kana ilaaltu. Yeroo akkasiiti. Namoonni waldaa isaanii jaallatan waldaa koo kan jedhan achitti waldaa koo guddeessaa kan jedhan yaadanii waldaan biyya kana keessatti illee kan jedhu amma keessa lixee isaan naqu garuu waldoonni tokko tokko qabee galiin isaanii ji'a baay'ee ol ka'e. Eengadda nama tokko hojjennaa isaa galiin waldaan Oromooyyuu ta'anii galiin isaanii baay'ee kan dabale jira. Baay'ee kan dabale jira. Galiin isaanii immoo baay'ee kan gadi rukutame jira. Maayinni kun kan jettu amantoota nuyi qabnu irratti hundaa'a jechaadha. Amantoonni nuyi qabnu duuka buutota Kiristoos ta'ennaan duuka buutuun Kiristoos haala laallatee gooftaa duukaan bu'u. Siigalaa waan jedhu haala ilaallatee gooftaa duukaan bu'u. Yeroo hundumaa gooftaa duukaa bu'achaa. Haala ni ilaallatu dukkana halkanii keessa lafa qaqqabachaa duukaa deema. Guyyaa ifa keessatti akkasumatti duukaa deema. Kanaaf karaa ittiin waldaa isaa bira dhaabbatu ownershipping abbummaan itti dhaga'amnaan amanaan duukaa taachaa waan qabuun hin hojjeta taanaan galii qaba taanaan waldaa isaa keessa hidhachaa. Fakkeenyaaf immoo yoo karaa immoo barbaadee online banking jira. Inni gara biraan waan godhu biyya kana keessatti fakkeenya yoo fudhanne PayPal-dhaan godhu baankitti. Kaan immoo kan sirbu baay'ee kan nama dhibu nama tokko waldoonni sababa geggeessaa ta'ee fi waldoota waliin gaafadhaa bilbilaan waliin haasofnaa tokko kan jedhe guyyaa sanbata guddaa yeroo waaqeffannaatti dhannee balbal dura dhaabbannaa amantoonni dhufaniitu kurnoo isaaniif offering isaaniitu social distance eeganiitu buusanii darbu guyyaa sanbataati. Yaadime hammam akka isaan waldaa isaanii yaadan. Warri adiis akkuma kana baay'een biyya kana keessatti akkuma kana yeroo akka kanaati gaa qoramsa jechaadha. Abrahaamiin qoruudhaaf mucaa tokkitti qabdu naaf kennetti hin jenne. Isa iyyuu immoo balbala kee duratti hin jenne. Iddoo aarsaa mana isaa keessa jiru irratti hin jenne. Aqila achitti tulluu Mooriyaa gubbaatti naaf godhe. Karaa fagoo adeemsisee mucaa isaa keessaa gorora coccobsiisee abbaasaa immoo mucaan dura bitti jettu. Qoramsa guddaa dabala. Fatanaadha. Temptation. Kanaaf yeroon kun yeroo qoramsa guddaa waldaan yerootti amantoonni ilaalamanidha kun. Waldaan duwwaatu hin ta'in yerootti amantoonni ilaalamanidha. Waldaan illee yerootti amantoota ishee gargar baaftee ilaaltudha. Eenyu waldaa kana waldaan kun kan eenyuuti? Eenyu keessa jira? Eenyu keessatti waaqeffata? Inni jedhu si'a tokko tokko gaafa gammachuu firri baay'eedha. Guyyaa rakkinaa garuu hundumtuu dhiisee deema. Yeroo sana bartachaa. Waldaan kiristiyaanaa amma akka kanarra jirti. Kanaaf kurnoo ishee karaa ishee ittiin gootu haalli isaa amma ulfaataa illee yoo ta'e waldaa isaanii waldaan kun waldaa bitatanii kan jiran jiru. Kan ijaarratan jiru. Ijaarrachaa kan jiran jiraachuu danda'u. Kana biratti hojjettoota baasiin jiraachuu danda'a. Amma namni silatti nagaafachaa turte sun sana keessaa tokko warri hojjetan mana nagadaa kan qaban kan hojjetaa jiranii amanamummaadhaan kun hundumtuu in kufa yoo hin jiru ta'ee jedhanii yaaduun baay'ee gaarii. Boriftaan gaafa haalli dukkanni kun darbee jedhu
Gaafa waldaatti deebi'amu eenyu ijji waaqeffatu namni kun jiru ta'e. Kanaaf itti yaaduun baay'ee gaarii. Waldaan koo baasii qabdi. Amma rakkinni isa kana. Dhugaa dubbachuudhaaf karaa hundumaatti namni dhaga'u hundumaa fi kanan immoo waldaan koo baasii qabdi. Isa abboommii waaqayyoo duwwaa miti. Responsible ta'uun baay'ee gaarii jedhee yaadatu. Yeroo baay'ee karaa abboommii waaqayyoo sagalee waaqayyoo duwwaa hin responsible ta'uun waldaa sanaaf. Itti gaafatamummaan nutti dhaga'amuun baay'ee gaarii jecha. Iddoo kee waaqeffannu sanatti. Amma waa'ee stewardship yoo ilaalte mana eegduudha nuyi. Waldaa kiristiyaanaa keessa amantoonni hundumti nutti gaafatamummaadhaan waan irraa eegamu gochuu. Akkamittiin social distancing kanatti dhimma ba'anii waan gochuun irra jiraatu waldaa kiristiyaanaa keessatti dhaqanii gochuu danda'u. Tokko online bankingii gochuu danda'u. Yoo kanaachi immoo dhaqanii waldaatti kennuu danda'u. Qarshii qabaan waldaa dhaqee yoo inni taa'e guyyaan tokko kennamee fi just muuxannoo karaa barbaade irra gochuu danda'u garuu yaadu wana keessa jiru siif kennuudhaaf qarshii qabaan guyyaan kennamee fi amantootatti himamee guyyaa sanatti qarshii qabaan dhaqee waldaa yoo taa'e amantoonni dhaqanii iddoo sanatti itti laatanii deebi'uu danda'u. Social distance use godhanii. Tokko guyyaa sanbata guddaa guyyaa waaqeffannaa sana irratti namoonni dhaqanii akka isaan kennanii deebi'anii fi haala mijeessuufidha. Biyya kanallee kan jiran achi duwwaa biyya keenya duwwaa tuuteen biyya kana keessallee kan jiranii jaarsoliin qarshii qabaadhaaf jaarsolii keessa namni tokko lamatti dabalamee waldaa dhaqanii taa'anii waldaatti guyyaan sanbata guyyaa waaqeffannaati. Silaas waldaa dhaquun durisituu ta'e hinaaf wanta ta'eef guyyaa sana sa'aatii tokko lamaaf waldaa dhaqanii taa'anii amantoonni dhaqanii kurnoo isaaniif oferingii isaanii ennaa kennan waldaan kiristiyaanaa jabaattee dhaabbachuu dandeessiin jedha. Karaa kana kan gochuu qaban jedhee kanan yaadu karaa gara biraas dhimma itti ba'uu danda'u haala isaanii mijatuuni teeknooloojii kanaan yuuzii godhanii jechaadha. Kanuma jechuu barbaade kana irratti. Yaada jabaa kaastee guddaa galatoomi luba. Mee kanaan wal qabatee hojjetoonni wangeelaa kan biroos jiru kan waldaan hin qacarre kan miseensa waldaa hin taane kanarraa maal baru keessumatti tajaajiltoonni utuu waldaa tokkotti hin qabamin miseensa waldaa tokkootu hin ta'in gaafa callisanii deemanii namni itti birmatu dhibuurraa kan ka'e mee tajaajiltoonni maal baru kanarraa ergaa dabarsituu qabda? Kun baay'ee intiniidha garuu argitee yeroo rakkinaa akkasii kana keessatti illee haasa'uun namatti ulfaata waan akkasii guyyaa rakkinaatti nama gargaaruudha. Erga inni keessaa ba'ee booddee dogoggora himuun gaariidha. Garuu haa ta'u iyyuu maleessaati eddati gaafattee amma waan tokko jechuun barbaada salphaamatti. Waldaa keessa jiraachuun silas caafisaatti bu'een darbee waldaa keessa jiraachuun dubbii waaqayyoo mootummaa waaqayyoo duwwaaf tun ta'in walii wajjin jiraachuudhaaf guyyaa rakkinaatti waliin guyyaa gammachuusa ta'u waliin gadda walii waliin sheerii gochuudhaan. Amala Yesuus Kiristoos yoo fudhatte guyyaa gaddaatti gadda sheerii godha. Guyyaa isaan beela'an beela isaanii sheerii godha. Guyyaa isaan boo'an boo'icha isaanii sheerii godha. Guyyaa rakkinni chaaleenjiin itti dhufu amma immoo fudhatte laatu galaana irra musaan deeman dhimma isheetii jedhee dhiifne. Duukaa deemee dhaqee wajjin sheerii godha. Yesuusiin. Kanaaf inni barreessaan birootaa gooftaa dhiphina keenya hin beekne miti kan nuyi waaqeffannu isa dhiphate argee warra dhiphina keessa jiranis hin gargaaraasa jedhu. Argitee? Beela'eera jechaadha. Dheeboteera jechaadha. Rakkateera jechaadha. Arrabsameera jechaadha. Ceephaameera jechaadha. Kana hundumaa danda'ee wajjin jiraatu. Maaliif? Wangeela Maatiyuus boqonnaa 11 gaafa ilaaltu anarraa baradhaa jedhe Yesuus. Ani garraamiidhaaf kanan gad of deebisee. Anarraa baradhaa jedhe. Yesuus Kiristoos heddaan akka godhe nuyi walii wajjin jiraachuu maaliif waldaa kee jiraachuu dadhabna? Argite?
Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo gaafa erge bartoota isaallee gaafa erge Maarqos boqonnaa 16 lama godhee ergee tokko yoo kufe tokko kaasaa'edha. Tokko kufe tokko kaasaa'edha. Argite Solomoon immoo akka jedhe nama isa immunni kufu kan isa kaasu hin qabneef wayyoo isaaf jedha. Isa yeroo kufu kan isa kaasu hin qabneef yeroo rakkinni itti dhufu kan isa gaafatu kan hin qabneef wayyoo isaaf. Namoonni tokko tokko qofaadhuma jiraachuu barbaada. Namni yoo itti dubbate hin jaallatu. Yoo waldaan adabde hin jaallatu. Yoo waldaan itti dubbatte hin jaallatu. Lakkii tajaajila kee kana sirreessi yoo jedhan hin jaallatu. Narratti ka'an jedha. Kun egaa baay'ee taafiidha. Waldaa keessan turanis wanta ta'eef beeka. Asittis jira, iddoo hundumaa jira. Of binnee jiraachuu argite waliijjiin jiraachuun gatii nama kaffalchiisa. Waliijjiin jiraachuun gatii nama kaffalchiisa. Kanaaf inni kan Daawit macaafa faarfannaa 55 irratti utuu naa danda'ama ta'e maal taatuun baallee baasee biyya namni hin jirretu jiraatennaan dhaqee jiraadheeti jettam gaariidha. Utuu man dhaqee jiraadhe haara galfadhe namarraa adda bahee lafa namni hin jiraadhe. Argitee jireenya namaa. Gooftaan immoo seera uumamaa irratti boqonnaa tokko boqonnaa lama gaafa laaltu gooftaan gaafa uume walii wajjin akka nu jiraan hafuura isaa ayyaana isaa imeejii isaa nu keessa kaa'e. Kun mallattoo cubbuuti gargar baqachuu. Mallattoo cubbuuti. Namni gaafa cubbuu hojjetu walis baqate namas baqachuutti ka'e waaqayyoon baqachuutti ka'e. Mallattoo cubbuuti. Abboomamuu diduu. Gaafa abboomamuu didan walis baqatan waaqas baqatan. Same stroke kuma kana. Waldaa keessatti har'a rakkoon namni waldaa baqatu yoo jiraateef maaliif yoo jette abboomamuu diduu. Waan tokko gaaffii qabu abboomamuu diduudha. Haa ta'u iyyuu malee namni tokko abboomamuu didennee rakkina keessatti dhiisanii harkarraa fudhatuun jedhu inni sun immoo gaaffii. Gaaffiidha argite. Yeroo rakkinaatti regardless waldaan kiristiyaanaa amantiidhaan utuu hin qoodin nama bira dhaabbatti. Hundumaa gargaara. Hundumaa gargaarti. Regardless. Sanyii dhala namaa hundumaa gargaarti. Fakkeenyan sii fudhadha yeroo darbe waggaa meeqa fuuldura kan gaagaamni bishaanii naannoo magaalaa kana keessatti ta'e mana koo kee bishaanni ba'eera. Lafa koo kana kan dhufanii lafa mana keessa jiru kana kan dhufanii xaraganii warra adii biyya kanaatu torban lama mana kana keessa taa'anii haala mijanne keessa akka kanatti hin xaxatanii fuuncaan isaanii mana kana kan deebisanii ijaaran. Ani nama biyya sana keessaa dhufee sanyii koo miti, afaan koo naasa'anii, qomoo koo miti, amantiidhaan waldaa koo keessa miti. Argite? Iddoo gara biraadhaa oduu dhaga'anii dhufan. Kan keenya ollaa taa'eetu inni kun waldaa akkasiiti jedha. Amantiin kiristiyaanaa cimaadha baay'ee. Biyya keenya keessatti akkaataan nuyi itti wangeela fudhannu mootummaa waaqayyoo isa jedhamu waan waldaa maqaadhaan ni gallu nutti fakkaata. Waan waldaa maqaadhaan ni gallu nutti fakkaata malee isaati akkasuma fakkaatu. Regardless sanyii dhala namaa biraa gaafa inni rakkatu. Yesuusi amanaa waldaan jenne beela'een ture beela nama warra xixinnayyoo keessa warra malee isaati miseensa waldaa keessa hin jenne. Kanaaf nama hundumaa bira dhaabbachuun dirqama. Kanumaan sii deebisee darba kana. Tole. Egaa haala amma keessumatti biyya keenya qabatee jirudha. Kan inni ariitiitti iyyuu akka walii wajjin dubbannuuf irra deebi'ee kan inni haasa'u isa kana. Biyyi kuni amma biyyi qaroome kuni teknooloojii garaagaraa qaba. Bifa ittiin gargaaramu yeroo rakkinni dhufus haa ta'u bifa garaagaraatiin yoo gargaarsa ta'ee bifa ittiin gargaarsa argatu qaba. Yoo teknooloojii ta'e teknooloojii bira jiraata. Amma amantoonni biyya kana keessa jiran baay'inaanii akka lubaatti kan inni si gaafadhu jechuudha. Zuumii
gargaaramu amantoota isaanii akkasitti argu warra kaan immoo Skype use godhu warra kaan immoo Facebook teknooloojii social media kun qabu fide hundumaa gargaaramaniitu amantoota bira ga'u community garaagaraa bira ga'u amma sabni keenya kun attamitti gargaarama amma warri biyya jiranii networking hin jiru Zoomii gargaaramuudhaaf rakkisaadha Skype yoo jiraate yoo gargaaramuun hundumtuu kanan gargaaramu bifa attamiitiinitu qaqqabuun danda'ama amantoota attamitti akka lubaatti yeroon si gaafadhu attamitti amantoota qaqqabuun danda'ama kana maal gorsitaa maal yaadattamiidhaati. Inni kun karaa biyya keenya keessatti biyya guddatiin jiru keessatti baay'ee rakkisaadha. Waldaanis duukaa bu'uudhaa fi yoo miillaan deemame malee bilbilallee yoo bilbilaan illee akka dhata yoo jenne kaardii guuttatu kaardiin harkaa dhumti. Isa iyyuu immoo kaardiitti bitachuuf iyyuu horii qabaachuutu irra jiraata. Rakkina guddaadha baay'ee dhugaama dubbachuuf rakkina guddaadha. Garuu waan tokko duwwaa nama naani waan tokko duwwaa nama naa Zoomiin biyya sana keessa hin jiru Zoomiidhaan gochuufi biyya kanaa fudhattee ilaaltee anamma guyyaatti sanbata guddaa tokkicha dur waldaa koo duwwaan lallaba. Amma garuu sanbata guddaa tokko iddoo 4 waldaa 4 waldaa 5 lallabeen oola. Isa tokko kiyaa gaafa ba'u isa tokko. Yoo Ameerikaadhaati gaafa Ameerikaan sa'aatiin keenya garaagara yoo ta'an sa'aatiin garaagara biyyuma kana keessatti Kanaadaa yookaas Ameerikaa waldaa kootti immoo akkuma kana iddoo Yuroop irraati. Kanaadaa irraa Ameerikaa kana keessa iddoo garaagaraatti waldaa dhufaniitu tajaajilanii deebi'u gaafa sana. Tajaajilli baay'ee bal'ate. Torban guutummoo hin kadhatama. Zoomiidhaan fuuldura akka kanatti hin taa'ame. Walii wajjiniin kadhatama. Biyya keenya keessatti kun hin jiru. Bilbilaan illee kadhachuudhaaf hin danda'an. Wal arguudhaaf social distanceedha. Kun egaa taafiidha baay'ee. Haa ta'u iyyuu malee akka dubbii waaqayyootti wanta hin kaadhe godhu tokko waldaan hamma dandeessutti amantoota ishee yeroo rakkinaa kana keessatti amma danda'ameef ulfaataadha. Naagala ulfaataadha. Mana nama hundumaarra deemuun ulfaataadha. Yoo danda'ame bilbila manaa yoo qabaatan bilbila manaatiin illee. Yoo danda'ame immoo karaatti amantoota isaanii argan giruuppiidhaan iddoo tokko social distance illee yuuzii godhanii iddootti wal argan mandara fakkeenyaaf mandara lafti kadhataa naannoo sana kan jiran social distance uumame manni guddaan yoo jiraate eeriyaa tokkotti hojjettoonni wangeelaa dhaqanii yoo itti gargaaranii hamma tokko gaarii dha yaada. Isa iyyuu of eeggannaadhaan maaliif namni tokkochi keessaa dhukkuba kan qabu yoo jiraate gidduu isaaniitii akka aadaa keenya keessatti kontekstii namoonni keenya keessa jiraanne kalchariin nu keessa jiraannu sagaleen keenya gaafa guddifnee faarfanna wanta ta'eef ispiidiin sagalee yookaas hafuurri nu kiyaabu fagoo adeema. Amma fiitii jaadamuu eeguu hin danda'u isa kan keenya. Hafuura nu kiyaabu sababiin isaa yeroo faarfannu sagalee guddaadhaantu waan faarfanna nuyi. Kanaaf fiitiin jaanu hin ga'u. Sagan kontekstiin keenya eeguun isa biyya kana eeguun gaarii miti. Biyya kana keessatti eeggadda nuyi dookteroota biyya kana keessa jiran haasofsiisaa ture waldaa banuudhaaf jennee waldaa mootummaan reopenii akka inni ta'u waldaa jennaani maal goonuu kalchariin keenya akkam miti. Tokko maaskii kaa'annee faarfachuudhaaf hin dandeenye. Sagalee keenya maaskiin iyyuu hin qabu yoon faarfanne baay'ee guddifnee baafna wanta ta'eef. Ankooma sagaleen koo baay'ee guddaadha. Maaskii iyyuu kutee darbaa. Kanaaf aadaa keenya keessatti hin danda'amu jechaadha. Baay'ee rakkisaadha. Egaa ta'u iyyuu malee fiitii ja'an sana dabalatanii hin danda'ama taanaan nama 10 nama 5 at least yoo godhame gaariidha isa jiru yaada. Eeriyaa tokkotti. Achuma keessaa immoo yoo hin danda'ama ta'e tiimii sana keessaa nama dubbii waaqayyoo dubbachuu danda'u jajjabeessuun gaariidha. Isaanuma tiimii tokko keessa mandaraa sana keessaa namni tokko hojjettoota wangeelatti baay'achuu danda'a, lubootatti baay'achuu danda'a. Tiimiidhuma sana keessaa at least namni tokko walii isaanii akka isaan wal tajaajiluu danda'an gochuun baay'ee gaariidha. Inni guddaan amantoonni ofii isaaniiti
egaa kun isa darbee ammas gara fuulduraatti hojii guddaadha barumsa gaarii nu barsiisee darbee maal gochuu qabdinni jedhu Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 10 lakkoofsa 13 gaa dubbattu dammaqaa jedheetu dammaqaa jedhee amantiitti cimaati dhaabbadhaadha. Amantiitti cimaati dhaabbadha. Amma kun namni hundumtuu wangeela kana gaa dubbatu kutaa kana gaa dubbatu isa sitti sanatti sin jedha. Dammaqaa amantiitti cimaati dhaabbadhaadha. Cimaati dhaabbadhaadha. Kun amma chaalenjiidha. Yeroo chaalenjii keessa malee isa noormaalii duwwaa miti. Yeroo rakkinaatti, yeroo gidiraatti argite cimanii dhaabbachuu jira. Cimaati dhaabbadhaa. Stand firmly. Baay'ee jabaatanii dhaabbachuu. Amantiitti cimaati dhaabbadhaadha. Gooftaatti cimanii dhaabbachuu jira. Cimanii dhaabbachuudhaaf maal gochuutu irra jiraata? Amantoonni lubbuun hundumtu maal gochuu? Yeroo hundumaa hamma danda'u Waaqayyoon kadhachuu. Waaqayyoon kadhachuu. Sarvaayivaaliidha kun. Hamma danda'u Waaqayyoon kadhachuu. Inni gara biraan dubbii Waaqayyoo dubbifachuu. Walii wajjin. Dubbii Waaqayyoo dubbifachuu. Haala hundumaa geggeeddaruu. Amma koronaan kun gaafa dhufu waan hundumaa geggeeddara. Haalatti waaqeffannuun geddaree. Mana keessaa maatiin jireenyi isaa hin geddarama. Sababiin isaa yeroo kaan ganama bahee hojii dhaqaa. Galgala deebi'ee gala. Amma garuu abbaan manaaf taatu manaas ijoolleen hundumtuu mana keessa mana barumsaa cufamee hojiin cufamee walumaa wajjin mana keessa oolu. So maal goonuu jedhamee maatii waliin mari'achuun gaariidha jechuudha. Ganama qursii nyaatanii utuu achiin ka'in laanchiidhaaf taa'u moo maal gochuu qabu jechuudha. Laanchii nyaatanii diinee riisanchitti dhufa moo maal gochuu qabu jechuudha. Kanaaf maatii walii wajjin gaafa taa'u waa yaaduu danda'uun baay'ee gaariidha. Waan haaraa. Haala kana keessatti gana koronaan hin darba jechuu duwwaatu hin ta'in haala dukkanaa kana keessatti attamitti waaqeffannu. Egaa itti dabala achirratti waldaan cufamte jechuun kadhata dhaabne jechuudha manatti ammaasu manatti kadhachuu hin danda'amu waldaan cufamte waan ta'eef kadhata kan dhiisanii ciraamasaa jiru. Akka biyya kanaatti yeroo ilaaltu baay'ee sochii guddaatu jira. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti hundumtuu zuumiidhaan hin kadhataa, giruuppiidhaan hin kadhataa. Akka biyyaa dhageenyutti garuu baay'ee isaa yookiin immoo iddoo tokko tokkotti yaada akkasiitu jira. Kanaaf mana teenya jechuun biyya kanas haa ta'u yookiin biyya keenya manatti gallee waldaa cufame jechuun manaas hin teenya jechuudha. Mee yaada keetti dabaliiti. Baay'ee gaariidha. Waan laman dhaga'e tokko har'a ganama iimeelii naa godhe biyyarraa. Inni iimeelii naa godhe hiriyaa kooti baay'ee wal jaallannaa. Baay'ee nama jaalladhuudha. Nama divooti nama jireenyaan gooftaa beekuudha. Kanaaf akkanaan jedhee naa barreesse. Waldaa dhaquu yoo dhiifne iyyuu mana keenya keessatti waldaan isheen mana keenya keessa jirtu baay'ee isa duriirra jabaattee jirti. Waaqayyoof galannaa ta'u ijoollee kootu wangeela natti lallabaa jira. Amma gammachuu guddaan qabaa. Argitee waldaa ishee mana isaa keessa jirtu. Kaan immoo gooftaa kan inni beeku mana waldaadhuma duwwaatti. Waldaa duwwaatti beeka malee manatti fudhatee hin galle kadhaan beeku gooftaan walitti dhufeenya hin qabu yeroo gara biraa. Carraa gaariidha warra akkasiitiif. Amma haasaa jalqabaa gooftaa jin isiniif dhufe koronaan. Warra akkasiif dhufe akka isaan wajjiniin haasa'an barbaada gooftaan. Namni hundumtuu kan wajjin haasa'uu barbaada. Amma raajii waammachuu hin danda'anii mana isaanii dhaquu hin danda'u. Akka isaan wajjin dubbatan barbaada gooftaan jedhe. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 gaa dubbiftu Yesuus Kiristoos bartoota isaa fudhateetu gaaratti ol ba'ee kadhachuudhaaf Geetsemaanee dhaqe. Isaaniinis dammaqaa kadhadhaa jedhee ofii isaatii immoo irraa siqeetu Waaqayyoon kadhachuutti ka'e. Argitee? Isaan garuu hin kadhanne. Wanta itti mi'aa'e ture. Waan itti irribatutti mi'aa'eera. Waan itti tole jira. Waan irriba isaan qabsiise. Irriba foonii. Dadhabbii foonii. Argitee? Waan irriba isaan qabsiise ture. Yesuus garuu gara gaaraatti ol ba'ee ofii isaatii hamma daanqoo bariitti
in kadhata turedha. Siyaasa gaafa ni deebi'ee dhufee isaan ilaalu jarri rafaadhuma jiru. Irribi ija isaaniitti ulfaatee turedha. Irriba keessa gochaa jiru. Irriba keessa jiru. Inni garuu kadhachaa ture. Amma yeroon kun yerootti personal relationship gooftaa wajjin amantoonni qabaachuu baranidha yeroon kun jedhee yaada. Kanaaf carraa kana fayyadamee nama dhaggeeffatu hundumaa kanaan dura namni akka inni kadhatuuf manatti kan waameef har'a garuu gooftaan mana keetti carraa sii fideera. Carraa sii fideera. Haa dhaggeeffatu haa kadhatu. Kana duwwaatu hin ta'in dubbii waaqayyoo dubbifachuu. Dubbii waaqayyoo dubbifachuu. Amma gaa yeroon kun haati mana abbaa manaatti lallabu abbaan mana haadha manaatti lallabu. Kanaaf waan akkasii kana keessatti ijoollee isaanii barsiisu. Ijoollee isaanii barsiisu. Amma ijoolleen keenya achumaan dubbachuuf ganama intini macaafa qulqulluu mana macaafaatti dhannee ijoolleedhaan macaafa fuudhu sodaanne egaa haala kanaaf jenne. Naanneen gaddaa macaafa dubbisu ganama gaafa ka'an barii. Macaafa qulqulluu dubbisu. Naannee deemneen boring naan jedhanne. Haadha isaanii wajjin deemaa irra maali jennaan macaafa qulqulluu malee wanta dubbifnu hin qabnu naan jedhan. Amma ganama ciisee dhaggeeffannaa raajota seera uumamaa kaasanii amma gooftaa Yesuusitti maqaa isaanii waamanii bitu. Argite carraa gaarii ta'e ijoolleedhaan baruma wangeela baran ijoolleen. Siya tokko situationii keessa jiru gara gaariitti odeeffanne baay'ee gaarii. Maatiin iyyuu walii wajjiniin tokkummaa qabaachuu, fellowshippii gaarii qabaachuu, haala rakkisaa kana gara gaariitti positive way naa ilaalle waaqayyo yaadanuu fida argite beektaa. Sodaa duwwaadhaan guutamne teenye koronaan kun yoon ba'a yoo koronaan kun ture maal goonaa yoo inni ture maal goonaa attam goona laataa jedhee yoo deemu. Yaaddoo dabala. Mul'anni nufu yaadiin nufu argite. Garuu haaluma keessa jiran kana keessatti akkamitti jiraachuu dandeenya yoo haalli kun ture jennaadhaan yaadii dhufuu fi danda'a. Kanaaf amantoonni maal gochuu qabu jedhee yaada. Waldaa dhaquu yoo dhiifame duris waldaa kan dhaqamuu fi waaqeffannaadhaaf dhaqama. Namni dhuunfaa isaatti gooftaadhaan wajjiniin haasa'uu jalqabuu qaba. Mana isaa keessaa iddoo aarsaa qaba. Guyyaa jalqabaa sanbata jalqabaa gaafa waldaafne lallaban waldaatti lallabe namni hundumtu mana isaa keessatti iddoo aarsaa ijaarratu jedha. Namni hundumtu mana isaa keessatti iddoo aarsaa ijaarratu. Waldaan leadership waldaaf leadership maatii wal fakkaata. Abbaa manaa, haadha manaa, ijoollee miseensa jechaadha. Kanaaf waldaa mana keessatti iddoo aarsaa ijaarrachuu qabu hundumtu. Ijoolleen achuma keessaa nama tokko fooneetu offering sassaabdi ijoolleen mana keenya keessa guyyaa sanbataa. Gaafa ni waliin waaqeffannu. Waldaan dhaquun hin jiru. Mana keenya keessaa garuu iddoo aarsaa ijaarrannee qabna. Amma iddoon amma taa'ee haasa'u kana yeroo gara biraan qabnu. Yeroo gara biraan qabuun. Iddoo ammaa kan akka kanattiin. Edda koronaan dhufe garuu haala mijeeffanne. Maaliif namatti lallabuun narra jiraata. Ijoollee kootti amantoota koo tajaajiluun narra jiraata. Mana koo keessatti iddoo aarsaa hojjetan iddoon itti wangeela lallabu. Mucaan koo offering sassaaba. Offering sassaabee lakkaa'ee galmeessee kaa'a. Waldaa dhaqa. Kurnoo gaafan kaffalu hin arga. Isatu harkaa fuudhee galmeessa wanta ta'eef. Mana keenya keessa waldaa ishee mana keenya keessa jiraattu. Waldaa ishee mana keenya keessa jiraattu. Ijoollee keenya waa barsiifna. Argitee mana keenya keessa gaafa calluma jennee mana keenya jiraanna miti. Nu ijoollee waaqayyooti, ilmaan waaqayyooti. Rakkoon gaafa ni dhufu karaa ittiin keessaa baanu immoo qopheeffanna jechaadha. Maqaan isaa ulfaatu haala mijeeffanne. Kanaaf waldaan waan isheen qabdu waldaa dhaquu duwwaatu hin ta'in mana ishee keessatti kadhachuu waldaa mana isaanii keessa jirtu. Macaafa qulqulluunis akkasuma jedha waldaa ishee mana kee keessa jirtu. Kanaaf waaqayyoon kadhachuun itti fufu dhaabbachuu danda'u cimanii dhaabbachuu haala keewusii kana keessatti cimanii dhaabbachuu danda'uun baay'ee gaariidha jedha. Eebbifama. Yeroo gaarii qabaannee gara dhumaatti dhufne ragaani dhimma ariifachiisaa taanaan kan inni guyyaa har'aatti anis ariitiidhaan akka ergaa yeroo wanta ta'e walii wajjiniin
dubbannu fi si affeeree guddaa galatoomii gara dhumaatti dhufneerra. Mee wanta dabarsitu ergaa yoo qabaatte carraasan siif kenna. Waaqayyo si haa eebbisu. Anis carraan alaachuu keeti baay'een si galateeffadha dhugaadha. Yeroon kun anaaf baay'ee yeroo gaariidha. Baay'een gammada yeroo gaarii waliin qabaanne. Ergaan an dabarfadhu yoo jiraate dhugaa dubbachuudhaa fi waa'een saba keenyaa anaan personaalii baay'ee natti dhaga'ama. Sabni keenya biyyaa keewosii baay'ee keetti kufee jira. Rakkina baay'ee keetti kufee jira. Irratti wal fureera. Irratti wal fureera. Akka namaatti gaafa teenye ilaallu maali kun hin jedhan na dhiba baay'ee. Naggaadeen keessaa ba'ee fooyya'eeradhani deebi'ee mana namaa kiraayii fudhateetu jiraata. Kadhattuu ta'e. Hojjetaa mootummaa godhanii kaan mana kee gadi ba'ee waraabessi nyaata bakkeetti. Inuma laalla kana teenye. Maali kun garuu maal kun weettuun gaaffii. Qoramsa guddaadha. Hojjetaan baratee jiraachuu hin danda'u. Nagadee jiraachuu hin danda'u. Qotatee jiraachuu hin dandeenye namni keenya. Qotatee jiraachuu hin dandeenye. Biyya sana keessa namni jiraachuudhaaf kaadiree mootummaa ta'uu qabaa. Namni jiraachuudhaaf biyya sana keessa kaadiree mootummaa duwwaa ta'uu qabaa. Akka barbaade nama arrabsee akka barbaade nama ajjeesee jiraachuudhaaf kaadiree mootummaa ta'uu qabaa. Kan jiru gaaffinattu. Kanaaf ani caba mormaa ta'eeru. Caba mormaa natti ta'eera Oromoon. Caba mormaa nutti ta'e baay'ee. Caba mormaa nutti ta'e yeroo hundumaa hiyyaannaa gaafa hundumaa akka kana nutti ta'e. Utuu kun jiru immoo kana irratti dabalamee dhukkubi kun immoo dhufe. Dhukkubi kun dhufuun immoo dhagaa gara biraa fuudhee uummata keenya irratti jisse. Karaa mootummaa. Karaa mootummaa dhagaa gara biraa biyya keenya irratti jisse. Dhagaa gara biraa biyya keenya irratti jisse. Kanaaf rakkina kana keessatti sabni keenya wanti inni godhu ani waan an dhaamsa dhaabu tokko mootummaan dhugaadhumatti biyya sana bulchaa jira ta'e saba keenya bira dhaabbachuu danda'u qabadeeyyaadha. Miidhama saba kanaa ilaaluu danda'u qabadeeyyaadha. Kanaaf mootummaadhaaf waan an himu yoo jiraate utuu danda'amee saba keenya irraa harka kaasee rakkina kana keessatti dhukkuba kana keessatti namni bilisaan akka inni jiraatu gadi dhiisee gaarii dadayyaadha. Mana hidhaa keessa kan jiru rakkatee kan jiru bira dhaabbatee saba saasa taaksii kaffalu gibira kan kaffalu qotee kan jiraachisu waan hundumaa kan godhu saba isaa bira dhaabbachuu danda'uun baay'ee gaarii dadayyaadha. Saba isaa bira dhaabbachuu danda'uun tokko kana. Inni gara biraanii namoonni biyya kana keessa jiran haala nuyi qopheessinee jiru United Oromo Evangelical Church yookaan waldoon tokkummaa Oromoo kan qopheessineeru waamicha nuyi saba keenya gargaaruudhaaf dabarsinee jiru irratti namoonni biyya Ameerikaa kana jiran Austraaliyaa, Europe kan jiran, Kanaadaa keessa kan jiranii, Afrikaa keessas kan jiran, iddoo garaagaraa kan jiran gargaarsa saba keenyaa nuyi amma qopheessinee jirru Oromiyaa Recovery Fund kana irratti GoFundMe qophaa'ee Facebook irratti gadhiifamee jiru irratti akka isaan irratti hirmaatanii saba keenya bira dhaabbataniif dirqama amantii fi dirqama lammummaa isaanii akka isaan ba'aniif waamicha isaaniif dhiyeessa. Inni gara biraan sadaffaa irratti Yaaqoob boqonnaa 5:7 dubbiseen saba keenyaaf ergaa tokko dabarsa. Amma obboloota koo hamma gooftaan deebi'ee dhufutti obsaan danda'a. Kunoo qottuun hamma lafti bokkaa isa duraa roobaa fi
roobuu fi isa booddee roobuu argatutti obsaan danda'uudhaan ija lafasaa gati jabeessa hin eeggata. Ija lafasaa gati jabeessa hin eeggata. Isinis immoo obsaan danda'a. Deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan jabeessaa. Akkuma kana immoo 5:11 irraa warra obsa qabeeyyii turan sana nuyi akka warra gammachuu qabanitti isaan ilaalleedha. Warra obsa qabeeyyii turan sana akka warra gammachuu qabanitti isaan ilaalleedha. Rakkina isaanii obsanii, gidiraa isaanii obsanii, obsaa'edha. Obsaa'edha. Haalli kuni hin darba. Haalli hin darba. Barri hin darbine maal dabarteedha? Maqaan dabarre namarra keesseedha. Barri hin darbine maqaan darbine namarra keesseedha. Kanaafi obsuun baay'ee gaariidha. Gooftaatti jajjabaachuun baay'ee gaariidha. Haalli kun hin darbedhanii abdiidhaan, amantiidhaan, obsaan dhaabbachuudha waldaan kiristaanaa. Amantoonnis. Sabni keenya guutummaan haalli kun hin darbedhanii amantiidhaan, obsaan jabaatanii dhaabbachuun baay'ee gaariidha. Gooftaatti jabaatanii dhaabbachuu. Gooftaatti jabaatanii dhaabbachuu. Kanan dabarsuu barbaada. Warra akka kanaa immoo gammachuu obsa isaanii sababa isaan obsanii fi gammachuudhaan isaan ilaalleedha. Gammachuu qabu ennee isaan ilaalleedha. Kanaaf saba keenyaan dukkanni kun hundumtuu hin darbaa. Gooftaatti jabaadhaa. Walii keessanii wajjin nagaan jiraadhaa. Wal bira dhaabbadhaan isaaniin jedhaa. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Guddaa baay'ee si galateeffadhaa. Ulfaadhuu yeroo kee laattee tole jettee argamtee naa dhiyaachuu keetiif ammallee kanaan booddee illee akka sagantaa qabdu utuu biizii taatee jirtu dhuftee na argamuu keetii fi guddaan si galateeffadhaa. Yeroo biraatti akka walitti deebinu abdii guddaan qabaa. Guddaa galatoomii paaster. Waaqayyo si haa eebbisu. Dammaqsaa anootiin dammaqsaa maqaa kee ol qabee leellisaa galata guddaa fudhadhoo gooftaa sittiin baay'atu beeksitaan galata guddaa fudhadhoo gooftaa sittiin baay'atu.